ciminootaa fi hanqinoota keenya adda baafnee ciminoonni akka itti fufan hanqinoonni nu mudatan immoo akka sirraahuu qaban karoorri bara 2016 karoora xiiqii jedhamee moggaafamee jira. Hoggansa immoo kutannoo olaanaa qabdi garuu immoo qormaanni nu qunnamaa jiru immoo baay'ee guddaadha jechuudha. Akkuma beekamu uummata keenya dhimmoota qoraa jiran keessaa inni tokko qaala'insa jireenyaati. Qaala'insi jireenyaa kan furamuu danda'u karaa lamaan. Duroomuu barbaadan kanarratti olaantummaan seeraa akka kabajamu taasisuudhaan yoo jabaannee hojjenne rakkoo kana keessaa bahuu hin dandeenya. Iyyummaa keessaa bahuu hin dandeenya. Badhaadhina uummata keenyaa mirkaneessuu hin dandeenya waan ta'eef akkuma beekamu bara 2015 hojiiwwan gurguddoo hojjennee milkaa'inoota gurguddoo agarsiifnee qormaatilee keessa darbines immoo ilaallee sakattaanee ciminootaa fi hanqinoota keenya adda baafnee ciminoonni akka itti fufan hanqinoonni nu mudatan immoo akka sirraahuu qaban irratti walii galleeti waltajjii kana kan gaggeessaa jirru. Kana bu'uura godhachuudhaan karoora bara 2016 qopheessineerra jechaadha. Karoorri bara 2016 karoora xiiqii jedhamee moggaafamee jira. Karoora xiiqii jennee kan moggaafneef maaliifi tokkoffaa Oromiyaan potenshaala guddaa qabdi, qabeenya guddaa qabdi, humna namaa guddaa qabdi, dargaggoota guddaa qabdi, hoggansa immoo kutannoo olaanaa qabdi. Garuu immoo qormaanni nu qunnamaa jiru immoo baay'ee guddaadha jechaadha. Qormaata kana irratti qabsaa'a, qormaatilee kana dandamachaa garuu immoo karoora hiixataa qopheessinee rakkoolee uummata keenya mudachaa jiran akkasumas immoo fedhii misoomaa, fedhii guddinaa uummanni keenya qabu milkeessuu keessatti qormaanni kamiyyuu qoree nu hambisuu hin danda'u. Qormaata hin mo'anna, imala badhaadhinaa keenya immoo hin milkeessina kan jedhuun maddinee waan qopheessineef karoora kana karoora xiiqii jennee moggaafne jechaadha. Toorri xiyyeeffannoo keenyaa akkuma sila sii kaase uummata keenya iyyummaa keessaa baasuudha kaayyoon keenya. Uummanni keenya badhaadhina akka gonfatu taasisuudha kaayyoon keenya. Qormaatilee asiif achii uummata keenya qoraa jiran kan akka qaala'insa jireenyaa, kan akka dabalinsa gatii, kan akka rakkoo tajaajilaa uummata keenya qoraa jiran karaa furuu danda'uun karoora keenya qopheessine jechaadha. Akkuma beekamu uummata keenya dhimmoota qoraa jiran keessaa inni tokko qaala'insa jireenyaati. Qaala'insi jireenyaa kan furamuu danda'u karaa lamaan. Tokko oomishaaf oomishtummaa guddisuu dabaluu. Namni hundi akka qotu, namni hundi akka oomishu, namni iddoo jiru hundatti akka oomishatuu fi waan ofiif nyaatu, waan ofiif itti fayyadamu, ofii oomishee itti fayyadamuu bira darbee gabaatti dhiyeessuudhaan karaa tokkoon ofii isaatiif galii akka argatu, gara biraatiin immoo qaala'insa nu quunnamaa jiru kana karaa maaneej gochuu danda'uun namni oomishuu danda'u hundi oomishuu qaba. Bu'uura jedhu fudhanneeti karoora bara kanaa kan qopheessine. Inni lammaffaan alseerummaa asiif achitti sirna daldalaa keessatti nu mudachaa jiru. Tasgabbeessuun, olaantummaa seeraa kabachiisuun, namoota karaa qaxxaamuraatiin duroomuu barbaadan kanarratti olaantummaan seeraa akka kabajamu taasisuudhaan sirna daldalaa keessatti gaaga'ama nu mudachaa jiru kana gara sararaatti deebisuudhaan qaala'insa jireenyaa kana fooyyessuun hin danda'ama gama jedhuun jechaadha. Kanaafuu inni guddaan toorri xiyyeeffannoo keenya oomishuu. Gama qonnaatiin, gama albuudaatiin, gama tajaajilaatiin bakka hundaan namni oomishuu qaba, dabalataan gabaatti dhiyeessuu qaba, waan ofii nyaatus qopheessuu qaba kan jedhuun kan xiyyeeffanne waan ta'eef seektara qonnaa irratti xiyyeeffannoon guddaan kennameera jechaadha. Seektarri qonnaa keenya akkuma kanaan dura kaasaa turre inisheetiivoota gurguddoo gama qamadiitiin, gama ruuziitiin, gama kuduraaf muduraatiin kan qopheessine hiixannee lafa Oromiyaan qabduu fi oomishamuu qotamuu danda'u hunda qotuu qabna, facaasuu qabna, deeggarsa qonnaa kennuu qabna. Kana gochuudhaan wabii nyaataa uummata keenya sadarkaa Oromiyaatti mirkaneessuu qabna. Isa bira darbinee immoo oomisha alaa galaa jiruu fi qaala'insa jireenyaa irratti vaaliyuu aad godhaa jiru kana hambisuu qabna. Kana keessatti immoo miiliyoonotaaf uummata keenyaaf carraa hojii uumuu qabna. Oomishnee ofii nyaannee immoo biyya alaatti erginee sharafa alaa argachuu qabna, badhaadhuu qabna bu'uura jedhuun kan qophaa'edha. Kanaafuu misooma qonnaa, seektara manufacturingii, seektaroota carraa hojii uumuu akkasumas immoo maayiningii fi tuurizimii irratti xiyyeeffannee hojiiwwan gurguddoo karoorfannee jirra. Karoora baay'ee hixataadha. Bajanni isaas baay'ee guddaadha.
humni namaa amma asitti orienteeshinii fudhachaa jiruu fi waltajjii gamaa kanarra jirus xiiqii guddaadhaan kan seenee fudhachaa jiru. Kanaafuu karoora gurguddoo hidhatoo humna namaa qoran garuu immoo yoo jabaannee milkeessine imala badhaadhinaa keenya milkaneessuu qofatu hin ta'in rakkoolee uummata keenya sadarkaa ammaatti muudachaa jiran hunda sadarkaadhaan hiikaa deemuudhaaf kan qophaa'e waan ta'eef kanarratti amma namoonni asitti orienteeshinii fi leenjii fudhachaa jiran kun gamaggamanii irratti walii galanii gamaggama bara darbees irratti walii galanii karoora bara dhufuus fudhatanii gamaggamanii kan ofii godhatanii galanii halkanii guyyaa raawwachuudhaan hojiiwwan misoomaa fi imala badhaadhinaa keenya mirkaneessuu keessatti akka kutannoodhaan hojjetan amanaa koos dabarsuun barbaada. Uummannis sadarkaadhaan jiru yoo jabaannee hojjenne rakkoo kana keessaa bahuu hin dandeenya, iyyummaa keessaa bahuu hin dandeenya, badhaadhina uummata keenyaa mirkaneessuu hin dandeenya waan ta'eef gahee keenya bakka jirrutti yoo taphanne hojii kana mirkaneessine akka Oromiyaattis badhaadhina mirkaneessine imala badhaadhinaa Itoophiyaan itti deemaa jiru kana keessattis ashaaraa keenya kaahuu waan dandeenyuuf bakka jirrutti gahee keenya haa taphannu kan jedhuun ergaa dabarsuu barbaada.